فداك أبي وأمي يا رسول الله يجون بيكشم قانيل هذا أبا خيا في لب فداك أبي وأمي جتون ما أكا يا دهم زاخنتي نلالمه إني حرامو غراجرا ما ولمان نولين دقي فردا كنافو نمونتك فداك أبي وأمي يا رسول الله يجون بيكشم قانيل هذا أبا خيا في لب بليسقي خبجما في قالي فداك أبي وأمي جتون حرامي متي وني حرام غدو سنجرو وبليسقياتي jallattee jirta rabbi si haqa jeelchu yeroo ramadaana wanni siin jennulleen hin jirtu ati nama mokkorta asumatti islaama qulqulluu if goota asumatti immoo jalla abdallah ibn salul taata waan biraatillee siin jechuu hin barbaadu kanaaf mee fiidiyoo waan inni jechaa jiru kana sirritti dhaggeeffadhaa walitti dachaana qaanidha haadha abbaa khiyyaa fi lubbuun tiyyoonti wareegama khiyaa ta'u jechuun hin danda'amu jechuudha karaa gabaabaa jechuudha فداك أبي وأمي جتشون أبليان كيا حرام ما ينقبضو إرجمان إني من صحابة فكين ياف صحابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ربي سر عجالته إسر وابيخمو عمر بن الخطاب فار وابيخمو صحابة إرجما ربي تر وابيخمو مال الراكن جتشو دنته توقف فرت إني نما علمي شيخاسي متي أستاذاسي متي دراسالlee miti jechuu hamzaan kanaaf maalirraa akka kana jee annaafillee galle innillee beeku gurbaa rabbii haa qajeelchu gurbaan akkuma kophaa fiiga tara takka jaartiifitti furuun soomana jaartiitti furuun halaali jaa tara takka jima furuun halaali jaa timira furuun hin jiru wooma teetti forte jeeti ruuzuma goggogaa afaaniin naqatee akkana furaa jaa garuu rabbi isaa qajeelchu obboleessa kiyya toobadhoo karaa sirrii irratti deebiin siin jaa obboleesso namni yoo beekumsi namarra kutellee qiyaasuma namaatti gajjee nama wajjin deema malee akkumatti waan arge hunda halaal haraam waa hunda waliin laaqaan oolu obboleesso